Oromo Community Center Jiddu Galeessa Hawaasa Oromo Magala Washington DC Oromoon hiriira bahee hiriiraan booda wanyaachuu fi akkasitti hiriira galaa jira. Manni kun mana hawaasa galma hawaasa Oromoo ka Washington DC ti. Akkanatti Washington DC Oromoon guutee amma keessa ol seenee wanyaachuu fi harmatti nami coroora yookaan ammoo hiriira seenee jira. Warri kaan nyaachuu fi akkana hiriira keessa jira. Kan nyaatamoo jala bayaa jira. Hiriirri har'a ka Washington DC akka malee guddaa nami gara cufa walitti dhufe isteetii Ameerikaa kan nami irraan dhufe waan jiru natti hin fakkaatu. Hiriira akka malee guddaati. Hiriira bahanii sagalee dhageessifatanii dhaamsilleen jajjabaattuu darbee ministeera haajaa alaa Ameerikaa deemanii xalayaa kennatanii warri faranjiidhaan dhufe xalayaa irra fuudhee deebisiin beeksifnaa jedhanii jiranii. Achirraa ammoo gara bulchiinsa Ameerikaa waajjira pirezidaantii Doonaald Tiraamp illee dhaqanii sagalee dhageessifatanii jiranii. Hiriirri amma xumuramee gara as jiddu galeessa waldaa hawaasa Oromoo ka Washington DC tti dhufanii namni wanyaachuu fi akkan hiriira seenaa jira. Asiin booda ammoo guba sagantaa ayyaana gubaattu jira. Bora ammoo irreechaattu jira. Asitti kun warri agartan kun bakka adda addaatti dhufe meenga gaafadha deemee eessa akka isaan dhufanii. Eessira dhufte? Minnesota dhufte maqaan keenya? Eebbisa dhaamsa dabarfadme? Galatam. Hayyee ati eessira dhufte? Hayyee dhaamsa dabarfadhu daqiiqaa takka sekondii arbaa irraa kaasee asuma kumaniitiin Waashingtan kun akka gaariitti nu qeebalee nyaataaf takka qarshii baafnee horii baafnee hin beeknu. Har'a immoo hiriira guddaa Oromoon isteeta adda addaa irraa dhuftee asitti magaalaa DC kana keessatti goonee akkasuma amma gallee kunoo waa nyaachuuf deemnaa borullee irreechaa jira. Irreecha san goonee akkasitti sagantaan DC xumuramtii akkasiin namu gara naannoo irraa dhufetti gala jechuudha. Hayyee isinoo eessira dhuftan? Ani Seattle irraa dhufe. Guddoo gammadee. Community Washington. Hojii gaarii hojjattee nutti birmadhaa jettee birmachaa kanaaf dhufne cina dhaabbannee addunyaa waan isin taatu argisiifnee jirra. Gammachuu gurguddaatti natti dhaga'ame dhugasiin jedhee Oromoon bilisummaan keenya fagoo hin jiru. Kanaafuu wal cinaa dhaabbannee walii birmannee jabaachuu qabna. Hojiin kun itti fufuu qaba. Argite kanaafuyyuu community Washington DC waamichisaan nu waamanii fudhannee dhufnee gara biraarraa dhufnee isaan cinaa dhaabbachuun bilisummaa keenya akkasiin dhihoo jirtu argisiisa. Kanaafuyyuu garaat guddaa qabdan. Hayyee isin eessira dhuftan? Michigan. Dhaamsi keessan? Dhaamsi keenya dhaabiisii dhufnee baay'ee itti gammanne gaariitti ture. Qabsoon kufaa qabsoon itti fufa. Ammallee jabaannee diina kana sirra akka tuffifnu Oromoo wal cinaa dhaabbatee bahaadhii akaabaa kibba tokkummaan dhaabbannee diina guyyaa keessanii dhalate afaan Oromoo dubbatu kana ofirraa kuffisu dhaabbachuu qabnaa. Yaadni kiyya kannaa warra diisii ka akka sagantaa kana qopheesse akkan hojjete kana baay'ee galatoomaa galata guddaa qabdanii. Galatooma iyyee. Atis hojii gaarii hojjechaa jirta. Kabajaa guddaaf sii qabna. Naafinni si dhageeffachuu waliin turre. Akkan. Si waliin dhageeffatan. Ati kennitu waliin dhageeffachaa turre achitti irratti sagalee kennu walitti kennu hojii gaarii hojjechaa jirta. Hayyee. Abbe sira dhuftan. Hayyee dhaamsi gabaabduu barfadhatilleen. Dhaamsi irratti olle. Hayyee. Lola irraa injifannoon xumurre.
Amo sinki wari DC community ko pestram furane. Ganama le tikaw. Akan. Rule borile ak bukan shakini jiru. Akan. Akan. Ayol fat. Kama bojirta. Fayya. Damsi qabdatan. Ayya. Kama kumbajiran tokko. Damsi nami qabjiras kessa. Bartok kombaza ninjira miti. Daba. Asi bakka nami wanyaachu jiru kana walda hawaasa Oromooti odeeffannoo Itoophiyaa irra dhufeeni ayyaan Irechaa ayyaan araaraa ka gammachuuf ka jaalala bagitti isin gahe jedhee Abiy Ahmed fakkeessuuf karaa Facebookiitiin barreessee jira. Nagat. मैं अमर इरदीबन अमर लाइक Down, We need justice. Free honorable political prisoners.
Kanaafuu makiinaa hundi kontiraatii haasachuu isin duubatti aanaa taatara please. Amma sirbi nigaa sirbi ammaaf nugaa sirbi. Amma makiinaa kana haasachuu isin duubatti hafa makiinaa duubatti hafa. Dhaadannoodha amma yeroo chaantii dhaadannoo goona okay? Uummanni nu dhaga'u. Fuudh amiin fuudh. You guys get down. Share goda wani mahuranga addafa. Washington DC jirra. Rabua, get down everybody. Get down. Okay. I mean, come down. Yeah. Tura. Ama khaira kababati min ale te si Naha. share si kara kharasani ka Kaya na garre. Asir. I wanna give it this. I wanna go home. Irechaa board. Are you going? Yeah, definitely I'm going. One, two. Okay, ne galla chanting galla. Museum African American Tijera Asiletile. What are the channel Mujira and Gilifatin So, Jella? Washington DC la kayo rin makana. US, stop funding Ethiopian government is a killer. Who are we? Who are we? What do we want? Justice. What do we want? Justice. When do we want it? Now. US, stop funding Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a fascist. Doko ni ulit